Ashamaa hordoftoota chaayinaalii yuunii ko akkam jirtan fayyaa keessanii ani waaqafaa galatu nagaa koodha har'as akkuma baratan viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira viidiyoo kana akka waa baratan shakii tokkoon qabu jechaadha akkuma yeroo hunda jedhu chaayinaalii kanaaf warri haara taatan jalqaba chaayinaalii kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa jechuun barbaada warri miseensa chaayinaalii kanaa turtan immoo viidiyicha akka namoota baay'ee bira ga'uudhaa fi laayikii ta'uu keessa hin dagatinaa jechuun barbaada hordoftoota chaayinaalii kanaa egaa video har'a qabadhee dhufetti isiniif darbuuf jecha video har'atti darbuudhaaf jecha jechuudha namoonni baay'een jaalala isaanii milkaa'aa kan hin taaneef sababoonni hin jiranii sababoota san malee immoo akkamitti mee jaalala keenya milkaa'aa taasisuu dandeenya wanta jedhu yaada qabadhee isiniif dhufee jira kutaa torban tokko ibsa goonaa isarratti isarraa akka barata shakkii tokko qabu jechaadha hordoftoota chaayinaalii kana inni tokkoffaan jaalala milkaa'aa taasisuudhaaf yookaan immoo jaalala milkaa'aa ta'e dabarsuudhaaf sammuu keenyanis itti gammadaa ta'uudhaaf inni jalqaba ta'e maalidha seetanii jechoota kanneen akka sin jaaladhaa yoo badii garagaraa raawwanne immoo dhiifama wantoota garagaraa yoo walii goonus haa ta'u kennaawwan garagaraattis yoo walii kenninullee yookaan ta'u ta'e galatoomii jechuudhaan nama yookaan saala faallaa keenya yookaan immoo hiriyaa keenya san galateeffachuu yookaan immoo yeroo hundammoo sakanniidhaan daqiiqaadhaanis haa ta'u sin jaaladha jechuu keenya irraanfachuu gonkumaa hin qabnu jechaadha. Sababa kana yeroo hundayyuu irra deddeebiidhaan hin goona taananii jaalalli keenya sun milkaa'aadha nama faallaa nu jaalatee jiru saniifis gammachuu guddaa ijaa ta'uudhaa fi wanta kana irra deddeebiidhaan raawwachuu qabna jechaadha. Inni lammaffaa immoo tasa jaalala keessatti walitti bu'iinsi dirqama akka ta'e beekamaadha. Tasni lamaan keessa namni tokko dogongoreetiin jaalala san keessatti walitti bu'iinsi uumamuu danda'a yeroodhaaf jechaadha. Jaalala walitti bu'iinsa san immoo akkamitti furuun dirqama seetanii namoota birootti yookaan hiriyoota keenya kan biraatitti waa'ee sanii haasa'uu osoo hin taane direct namuma jaalalli san wajjin haasa'uudhaani jaalala dhiifama bakka barbaachisutti dhiifama gaafachuudhaan walirra darbuu qabna jechaadha. Tarii namni tokko maal godhu asirratti jechaadha yoo wal dhaban yeroo sanitti daqiiqaa 5 illee wal dhaban taanan fiiganii hiriyoota isaanii isaan lammaffaatiif fiiguu jechaadha. Kun immoo dogongora guddaadha. Maaliif yoo har'a waliin wal sirreessaa ta'uu hin deemne ta'e boruun jaalala sanii xiqqoo dhiibbaa waan qabuudhaaf jaalallee milkaa'aa hin taasisu jechaadha. Maaliif isaan caalaa hiriyoonni biraa itti aanan waan fakkaatuuf jechaadha. Inni sadaffaan immoo amanamummaa iftoomi wal hubachuu waliin haasa'uu dirqama. Icciitiin gonkumaa baay'achuu hin qabu jechaadha waan jaalala sanatti. Icciitiin namni baay'isuu hin qabu jechaadha. Wanta isaan lamaan gidduu jiru hunda mariidhaan jaalalaan wal dhaggeeffachuudhaan hiikuun dirqama ta'a jechaadha hordoftoota. Egaa namoonni baay'een maal godhanii waliin hubatanii jaalala keessatti immoo wal hubannaan dirqama jechaadha bakka kamittiyyuu miti jaalala irratti dhimma dhuunfaa irratti iyyuu namni yaadaan wal hubachuun dirqama jechaadha. Haga namni sun yaada isaa ibsatetti obsitee eeyide san booda yaada kennu qabdu jechaadha. Iftoominaan bakka wanta jiru immoo hundayyuu iftoominaan haasa'uun dirqama jechaadha jaalala keessa gaafa jiru jechaadha. Inni biraa yeroo qaamanis wal arginu ta'e inni kun immoo sirriitti baay'ee bareeda kan ta'e arfaffaan jechaadha. Yeroo qaamanis ta'e wal arginus haa ta'u yeroo bilbilaanis wal arginu waliin haasofnu haa ta'u sirriitti wal gammachiisaa ta'uu qaba jechaadha. Jaalalli wanni haasofnu irratti qalbiidhaanis yookaan immoo wal kufalchiisu bakka jaalala keessatti wal kufalchiisuu danda'uu qabna jechaadha. Maafi yoo bakka wanni jecha of jibbaa ta'u bilbila soo ta'e of jibbaa kan haasofnu yookaan ta'u ta'e qaamanis soo wal arginu osoo isayyuu arguu baadhee yookaan immoo osoo ishiyyuu arguu baadhee wanta jechiisurraa sirriitti of eeggannoo gochuu qabna jechaadha. Fataa jennee yeroo hundayyuu jaalala milkaa'aa gochuudhaaf jechaadha. Wanta jiru iftoominaan haasofna hin mari'anna yaada wal hubanna kana eegagoon jechaadha. Jaalalicha wanta
gammachiisuu dhowwu hin jiru jechuudha jechaadha. Sammalee immoo jaalalichis milkaa'aa deema jechaadha. Tariitii yeroo bilbilaan haasofnu wal nuffaa haasofnu taanaan kolfika keessa hin jirre taanaan wantoonni akkanaa uumama taanaan jaalalli sun shakkii keessa jira jechuudha. Kanaafuu sirriitti dhaabanneetu yaaduu qabna jechaadha warri jaalala akkana kana keessa jiru jechaadha. Inni shanaffaan immoo maalidha seetanii maatii walii yookaan immoo hiriyoota walii yookaan obboleewwan walii yookaan obboleettiiwwan walii yookaan immoo jaalalliiwwan lamaan jechaadha. Nu lamaan sirriitti waliif jaalachuu danda'uu qabna jechaadha. Homa namni hiriyaan yookaan immoo firri isaanii yookaan immoo maatiin nama sanii nutti hin tolleeyyuu ta'ee jechaadha. Jaalaluma saniif jechaayyuu dirqama kabajuu fi qabna, jaalachuu fi qabna. Wantoonni akkanaa sirriitti wanta nurraa eegamuu danda'u qabudha jechaadha. Saniin ta'u taanaan boruun keenyas yoo maatii saniin jaalanne yoo ta'u ta'e borullee maatii sanitti waan makamuun keenya noollee fi dhiibbaa guddaa qaba jechaadha. Shakkii guddaa keessa waan jiruuf dhaabbiidhaan sirriitti ilaaluu qabna jechaadha. Inni jaafa jechuudha walii garaagarummaa walii keessattuu fedhiin namaa hunda keenyatu garuma garaa akka ta'eef waan ta'eef jechuudha. Garaagarummaa walii sirriitti waliif fudhachuu qabna jechaadha. Fakkeenyaaf namni tokko sirba nan jaaladha jedha. Isheen sirba nan jaaladhatti inni mul'akki sirba nan jaaladhu yoo hin jiru ta'e kun baay'ee dhiibbaa qaba jechaadha. Waliif nama saniif jecha yeroo saniif sirba sin jaalatu taanaan sirba san dhaggeeffachuu qabda. Injira siyaasanis garaagarummaan jiraachuu danda'a. Kuni hundayyuu garaagarummaa waliif danda'anii wajjin jiraachuun dirqama ta'a jechaadha. Kuni ta'u taanaan jaalallichi ammas shakkii keessa jira jechuudha. Kanaafuu jaalala milkaa'aa taasisuudhaaf wantoota akkanaa gochuun dirqama ta'a jechaadha. Inni torbaffaa fi inni dhumaa jechaadha. Wal dhabdee jireenya isaanii keessatti yeroo tokko jiraachuun dirqama ta'a jechaadha. Yeroo hunda nama wal dhabuu osoo hin taane garuu dirqama yeroo tokko wal dhabdeen jaalala san keessatti mul'achuu qaba jechaadha. Saniin taanaan jaalala nuffisiisaa illee ta'uu danda'a yeroo tokko jechaadha. Kanaafuu wal dhabdeen siruma nama gidduu hin jiru jechuun miti. Tarii maal jedha Oromoo yoo ammaa kullee lukaa fi luutii yoo deemuyyuu tasa maal ta'a jedha walitti bu'uun isaa dirqama waan ta'eef jechaadha. Namoonni jaalatu immoo yeroo baay'ee kan wal dhabu kanuu wal dhabdeedhaan achumaan hafuu osoo hin taane furmaata wanta sanii walitti bu'iinsa sanii dafanii osoo qilleensi gidduu isaanii seenee barbaaduun dirqama ta'a jechaadha. Egaa hordoftoota chaanaalii kanaadha hordoftoota chaanaalii kanaa viidiyoo kanarraa akka waa barattan shakkii tokko hin qabu. Akkuma yeroo hundi jedhu subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyicha isinitti tole immoo laayikii tokkodhaan viidiyicha akka namoota baay'ee badii ga'uudhaan jajjabeessa jechuun barbaada. Guddaa galatoomaa hordoftoota chaanaalii kanaa. Bye bye. Ciao.